Sirna yookiin jaarmiyaa fi hoogganni jijjiirama bu'uuraa maddisiisu akkamitti uumama? Tokkummaa fi garaagarummaan hoogganuu, taliiguu yookiin bulchuu fi gurmeessuu leadership, administration and management. Dandeettiin hoogganaa faayaa fi ruufa uuman namatti uwwisu faaya uumamaati. Kana jechuun hooggana biflee yookiin haxxiyyaa sharpshooter barnoota fi leenjisaa qofaan uumuun salphaa miti. Hoogganni damboobaa fi maqdaloon dabalamuu qaba. Cichoominaa fi naamusa akka sibiilaa guddifachuun irraa eegama. Hooggana heddumminaa fi akaakuun horachuun hegeree dhaaba siyaasatiif murteessaadha. Keessattuu hooggana akaakuu addaa yookiin haarawaa horachuu irratti xiyyeeffatu feesisa. Hoogganaa fi jijjiirran bu'uura waliif lakkuudha. Bulchiinsa fi taliigan gubbaa fi jala qaba. Yeroo baay'ee irraan gadii dhufa. Hooggansi garuu onnee fi sammuu jijjiirraa dheebote keessaa madda. 2. Hooggansa bulchiinsaa fi taliiga irraa maaltu adda taasisa? Hooggansa jechuun kaayoo ifaan filatanii kaayoo sangalmaan gahuuf miseensota yookiin hordoftoota dammaqsuu yookiin of barsiisuu, hidhachiisuu, qajeelchuu, onnachiisuu, damboobsuu fi karaa ciranii hiriirsuu, lolanii lolchiisuudha. Hooggansi bifleen fedhii fi tolaan miseensa kakaasee dirqamatti bobbaasa. Hooggansi bakka lamatti qoodama. Hooggansi saffisaan balballeessaa, areedaa fi o'an gama tokkotti yoo hiriiru, hooggansi haxxiyyaan bifleen active leadership gama biratti hiriira. Hoogganni siyaasaa hooggana waraanaatiin wal fakkaata. Loltuun tokko qawwee hidhatee dhukaasuun qofaan gahaa miti. Loltuun bifleen yookiin haxxiyyaan xiyyeeffatee ija diinaa keessa rukuta. Hoogganni siyaasallee akeeka isaa aggaamatee rukutuu qaba. Hoogganni akeekaa fi galii xiyyeeffatee rukunne kabeelaadha. Aabaa woboon hooggansa bifleedha. Hooggansi bifleen dhawata hoogganaa dhaloota haarawaa taadhii dhala. Aabaa woboon jaarmiyaa hoogganaa akaakuu haarawaa dachaa darbeen horachuu qaba. Abaawoo keessatti hooggana dhaloota haarawaa horachuun rakkisaa ture. Haalli kun aabaa woboo keessatti daddaffiin jijjiiramuu qaba. Dhaaba hooggana maseenee fi deegee gangalchuun bu'aan inni fidu hin jiru. Aabaa woboon dhaaba hooggana dachaa darbe maseene akka hin taane tokkoon kenna hoogganatti of jijjiiruu qabna. Dhaadannoon kenna hundumti kennayyuu hoogganaa fi hoogganamaa ta'uuf of qopheessuu qabna. 3. Hooggansi bifleen yookiin haxxiyyaan gamnummaa fi qaruutummaan madaalama. Barnoonni teeknooloojii fi leenjiin qofaan hooggana biflee hin uumu. Hoogganummaan faayaa fi ruufa uumaan namatti uwwiftu sababni jedhamuuf kanumaafi. Fakkeenyaaf seenaa uummata Oromoo keessatti hoogganoonni bifleen akka Leenjisoo Diigaa, Habishee Garbaa, Tufaa Bunaa, Firrisaa Abbaa Fogii, Bakar Waaree, Waaqoo Guutuu, Elemoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Nadhii Gammadaa fi kan kana fakkaatan hooggantoota biflee jechuun ni danda'ama. Gamnummaan hooggana haalaa fi yeroo xiinxalanii murtii ammayyaawaa saffisaan fudhachuuf hardhaaf jecha hegeree sabaa wareeguu fi aarsaa hin barbaachifne baasu irraa dhaaba dandamachiisa. Gamnummaa fi biflummaan yookiin haxxiyyummaan hooggana waa uumessaa yookiin waa kalaqaa dabalata. Hooggansa mul'ataa fi tarsiimoo. Hooggansi mul'ataa dhaaba uumee xurree haarawaa saaqee hordoftoota isaa fedhii fi jaalalaan bobbaasee hooggana. Hoogganni qaroon mul'ataa fi tarsiimoon hooggana. Mul'ata tarsiimoo fi fakkeenyaan hoogganuu jechuun karaa moofaa hanga ammaa jiru dhiisanii qancarsitummaa irraa aananii faaga haarawaa taraaruu gaafata. Dirree haarawaa qabsoo saaquu fi daandii haarawaa taraaruun ammoo murannoo fi cichoomina gaafata. Mararfattootaa fi miseensota kaayoo fudhachiisuu fi amansiisuun callaan quubsaa miti. Dambooba abdii boruu fi hamilee itti horuu gaafata. Hoogganuu jechuun miseensotaa fi hordoftoota fedhii fi cichoominaan hiriirsanii wareegamaaf qopheessuu jechuudha. Mul'anni onnachiisaa fi mirqaansan faaya uumamaa fi dandeettii waa kalaqaa gaafata. Hoogganni bifleen mul'ata isaa sammuu nama biraa keessatti habaqala. Hoogganni nama lafa qotee bilcheessee sanyii facaasuun wal fakkaata. Hoogganni dandeettii mul'ata isaa hojii irra oolchuun shallagama. Hojii fi tarkaanfiin damboobaa abdannoo hegeree fi hamilee ho'aa of keessaa hin qabne taliiga goggogaa fi bulchiinsa hifachiisaa akka hin finne dammaqiinsan hojjetu
feesisa. Hoogganni mul'ataa fi tarsiimoon masagamu abjuu isaa cichoominaa fi murannoon hojii irra oolchuun madaalama. Hoogganni Bifleen kaayoo fi mul'ata cululuqaa qofaan osoo hin ta'in jijjiirraa fi hojii lafarratti mul'atuun shallagama. Sababbii kanaaf xurree ABO'n taraare filannee irratti cichuu filanne. Mul'anni abjuun wal fakkaata. Yoo jalqaban waan hojii irra ooluu fi dhugoomu hin fakkaatu. Oromiyaa walabaa ijaaruuf abjoonna. Abjuun kun ammatti waan dhugoomu hin fakkaatu. Garuu cichoominaa fi murannoo yoo irratti hojjanne boruu miti har'a arguuf jiraanna. Mul'anni bakka lama gurguddaatti qoodama. Mul'ata ijaaraa fi diigaati. Negative and positive vision. Hoogganni mul'ata jijjiirama hundee qabu sirna dullacha diigee sirna haarawaa ijaara. Kana jechuun sirna koloneeffataa Empire Itoophiyaa diigee sirna Oromiyaa walabaa habaqala jechuudha. Sirna kolonii fi empayirummaa diiguu fi hundeen buqqisuun mul'ata diigaa yoo ta'u, bakka empayirri diigame irratti walabummaa, bilisummaa fi birmadummaa gadi dhaabuun mul'ata ijaaraadha. Hooggana Bifleen barnoota, muuxannoo, ogummaa fi shaakala qofaan uumuun hin danda'amu. Hoogganni barataa barsiisanii deebii barbaadan irraa argatanii miti. Hoogganni Bifleen hooggana gaafii barsiisan gaafatu deebisuu miti. Gaafii barsiisan hin eeggatin fi hin hiddatin deebisa. Gaafa ergamtoonni nafxanyaa haarawaa PP Oromoon bilisoomte maal bosonaa gootan galaa jedhanii qondaaltota ABO gaafatan deebiin isaanii ni galla kan jedhu osoo hin ta'in, yoo Oromoon bilisoome maaliif sanyiin Oromoo duguugama, maaliif lafa isaarraa buqqaa, maaliif dhuunfa fi jumlaan ajjeefama kan jedhu ture. Hooggansaa fi sirna system analysis. Hoogganni warraaqan maalummaa sirna jaarmiyaa gadi fageennan hubatuu qaba. Garaagarummaan hoogganaa jijjiirraa bu'uuratii fi hooggana ce'umsaa. Garaagarummaa jijjiirraa warraaqsaa fi sussuphaa akeekam. Garaagarummaan jijjiirraa sirnaa fi sussuphaa hubachuu fi maalummaa sirna jaarmiyaa hubatuu feesisa. Sirna jechuun maal jechuudha? Sirna jechuun jaarmiyaa jechuudha. Madaala kamiinuu namni tokko sirna ta'uu yookiin jaarmiyaa ta'uu hin danda'u. Nugusootaa fi abbootiin irree jaarmiyaa fi humna uummataa waan tuffataniif nuti sirna jedhanii of tuulu. Sirna jechuun jaarmiyaa jechuudha. Hoogganaan tokko mataa isatti sirna yookiin jaarmiyaa ta'uu hin danda'u. Jaarmiyaan ammoo qaamolee barbaachisoo lama yookiin lamaa ol irraa ijaarama. Qaamoleen ammoo ulaagaa armaan gadii guutuu qaban. Tokko, qaamoleen kunneen uumaa fi maalummaa jaarmiyaa irratti dhiibbaa waloo godhuu danda'u. Lama, qaamni tokkichi kamuu qaamolee biraatiin alatti dhiibbaa matayyaa godhuu hin danda'u. Kabaa mana keessaa citaa tokko yoo luqqa'e manni hin dhimmisu jedha Oromoon. Akkaataan qaamni habaqeen tokko dhiibbaa jaarmiyaa irratti godhu sochii qaamota birootiin wal simatuu qaba. Sadi, qaamoleen barbaachisoon kophaa kophaa isaanii jaarmiyaa irratti dhiibbaa mul'ataa godhuu hin danda'an. Kanaafuu jaarmiyaan guutuu lubbu qabeessaa fi hojjetaadha jedhama. Faallaa kanaatiin sirni jaarmiyaa qaamolee adda addatti qoqqoodamee guutuu lubbu qabeessaa fi biflee sharp shootar ta'uu hin danda'u. Kanaafuu ABO'n dirree hidhannoo fi dirree qabsoo biyya alatti guutuu ta'ee wal dhuunfatee wal toominaan socho'uun daranuu haxxiyyummaa isaa qaram. Goolaba. Tokko, sirni hawaasaa fi jaarmiyaa kaayoo tokko irratti ijaarama. Kaayoo jaarmiyaa ammoo abbaatu filata. Lama, sirni kaayoo ifa lafaa qabu tarsiimoo fi tooftaa garaagaraatiin gargaaramee hennaa adda addaatii fi bakka adda addaatti kaayoo yookiin abjuu isaa dhugoomsata. Fakkeenyaaf namni dirree dhawaa irraa ka'ee gara Finfinnee imalu filmaata adda addaa qaba. Miilan deemuu, gaangee yookiin fardaan imaluu, makiinaa oofuu, baabura yaabuu yookiin xayyaaraan balali'uu qaba. Sadi, sirni kaayoo qabu bakka adda addaatti yookiin bakka takkatti bu'aa adda addaa argamsiisuu danda'a. Fakkeenyaaf namni bakka adda addaatti kitaaba dubbisuu danda'u bakkoota kitaaba dubbisu sanatti barreessuu danda'a. Ilmi namaa bakka iyyattuu yoomiyyuu kaayoo fi mul'ata isaa filatee hojii irra oolfatuu danda'a. Galma soqachuu kaayoo filachuun garaagarummaa guddaa qaba.
Fakkeenyaaf konkolaataa yookiin xayyaarri galma soqata malee akka ilma namaa kaayoo hin filatu. Jecha biraatiin jaarmiyaan siyaasaa tokko mul'ata tokko yookiin adda addaa qabaachuu danda'a. Qabsoo hidhannoo, qabsoo siyaasaa, qabsoo dinagdee, qabsoo dippiloomaasii fi kan kana fakkaatan. Akaakuu sirnootaa. Akaakuleen sirnootaa akkasii gaditti tarreeffamu. Tokko sirna kaayoo maleessaa. Sirni kaayoo dhableessi sirnichi guututti ta'ee qaamoleen isaa kaayoo yookiin akeeka hin qaban. Fakkeenyaaf akkaataa sirni qaama lubbu qabeessaa hojjetu sochii makiinatiin wal fakkaata. 2. Sirna lubbu qabeessaa. Sirnichi waliigalatti galma isaa soqata. Qaamni isaa garuu akeeka hin qabu. Fakkeenyaaf akkaataa qaamni namaa itti hojjetu. 3. Sirna hawaasaa sooshaal. Sirnichas ta'ee qaamoleen isaa akeeka fi kaayoo filachuu danda'u. 4. Sirna madaala uumaa yookiin sirna waaqatii fi safuu ikooloojikaal. Sirnichi kaayoo hin qabu garuu qaamoleen isaa kaayoo qabu. Hooggansi warraaqsa kaayoo sirna kolonii fi empaayirummaa buqqisee sirna walabummaa, bilisummaa, birmadummaa, walqixxummaa fi dimokiraasii dhugaa irratti bu'uureffamee ijaaruu qaba. Taliiga fi bulchiinsa administration and management. Hooggantoota fi miseensonni ABO biyya alaa dammaqiinsa hooggansaa irratti dabalee ogummaa taliiga fi bulchiinsaa jaarmiyaa qabaachuu qaban. Jechoonni taliigaa fi bulchiinsaa jedhan jechoota moggoo yaada tokko ibsan waan tahaniif hojiin isaanii garaagarummaa hundee hin qabu. Lamaanuu hojiilee bu'uura armaan gadii qabu. 1. Karooraan hojjechuu planning. Dura dursoo karooraan hoogganamuu fi hoogganuun akeeka yookiin mul'ata ifaa qabaachuu feesisa. Karooraan masakuu fi masakamuun akeeka ifatti dabalee sochii dhaabaa gamaaggamuu gaafata. Kana jechuun qaama jabaa, qaama laafaa, carraa jiruu fi balaa mudatu sonaan adda baasuu gaafata. Qaama jabaa daranuu jabeessuu fi qaama laafaa gara jabinaatti jijjiiruuf carraa dorrobaa dhalchiisuuf balaa duumesseessuu hanqisuuf karoora baasuun barbaachisaadha. Qabeenya fi dinagdee dhaabaa maddisiisuu fi humna namaa ogoomee horachuun karoora gaafata. Miseensota heddumminaa fi qulqullinaan horachuuf waltajjii marii saaqanii siyaasaa babal'isuuf karooraan hojjetuun dirqiidha. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa qilleensa irratti deebisanii saba dhaqqabuuf karooraa fi tuutan hojjetuu gaafata. Caasaa dhaabaa godina irraa kaasee hanga gurmoowwanii fi miseensa leexatti heddumminaa fi akaakuun horachuuf karoorsuu feesisa. Marii dhaabaa keessatti geggeeffamu irratti dabalee waltajjii bal'aa uumanii uummata hawwachuuf karoorri barbaachisaadha. Humnaa fi yeroo ofii qusatanii dhimma bilbiltuu qofa irratti xiyyeeffatuun karoora masakama. Miseensa irraa kaasee hanga hoogganaa olaanatti sadarkaan karoorfatanii hojiitti seenuun barbaachisaa qofa osoo hin ta'in injifannoo hawwamuuf murteessaadha. Karoorri sa'aatii takkarraa kaasee hanga waggaa yookiin waggoota hedduu maaliif yoom akka hojjetamu akeekuu feesisa. Karoora waggaa tokko yookiin achii olii karoorsuuf gabaasa yeroo yeroon walii galchuu fi karoora haarawaa qopheessan waliif erguun dhaaba keessatti addeeffatamuu qaba. Mooraa diinatii fi waraanaa masaanuu irratti qabsoo geggeessan mo'achuuf cinaacha jabaa, cinaacha laafaa, carraa fi balaa diinatti aggaamamu qoratanii karoora tarsiimoo fi tooftaa haxeeraruu feesisan. Karoorri yeroo gabaabaa, giddugaleessaa fi yeroo dheeraa erga qophaa'een booda tooftaa yookiin meeshaa karoora ittiin hojiitti hiikan qabaachuun barbaachisaadha. 2. Ijaaruu organizing. Ijaarsi amna yeroo dheeraa gaafata. Adeemsa kana keessatti humna namaa, qabeenyaa fi horoo walitti gurmeessanii yookiin qindeessanii kaayoo dhaabaa galmaan gahuun hojjechuun ijaarsa jedhama. Ijaarsi dhaabaa siyaasa maadheelee bu'aa habaqaluu irraa kaasee hanga hooggana fiixee ramadanii bobbaasuu dabalata. Ijaarsi jaarmiyaa ABO biyya alaa dhaaba dagaleetti ijaarama. Kana jechuun keessoo dhaabatti qaamolee heddumminaa fi aynaan ijaaruudha. Godinaalee, gamtaalee fi gurmuulee jechuudha. Ijaarsi kun dhaaban alattis afooshaalee, wadayoota, ogummaa fi amantii hawwachuuf ijaaruu dabalata. Kun ijaarsa dagalee yookiin laadayaa horizontaayil jedhama. Walumaa galatti ijaarsa jaarmiyaa ABO biyya alaa gulantaalee sadiitti qoodanii ilaaluun ni danda'ama. Gulantaalee habaqaluu, babal'isuu fi cimsuu.
miseensotaa fi mararfattoota heddumminaan horatanii maadheelee gurmuulee gamtaalee fi godinaalee bu'uursuun habaqaluu jedhama. Gulantaa amma dhaabni irratti argamu gulantaa habaqaluu yoo jenne dogoggoraa miti. Gulantaan babal'isuu qaamolee dhaabaa heddumminaan dhaaba keessaa fi hawaasa Oromoo keessatti ijaaruu akeekkata. Gulantaa cimsuu fi cimoomsuu caasaa hanga ammaa babal'atee rukuttaa diinaa fi ammajaajii irraa ittisanii jiraachisuudha. Gulantaan kun heddummina lakkaa'uu qofa osoo hin ta'in qaamolee akaakuu qaban ijaaruudha. Miseensotaa fi qondaala dhaabaa dammaqiinsa sabboonummaa Oromummaa hidhachiisanii hojiitti bobbaasuun gulantaa kana keessatti ramadama. Amala leenjisuun ilaalcha qaruu fi naamusa gonfachiisuun dhaaba ijaaruu fi cimsuudha. 3. Ramaduu Steeving. Ramaduu jechuun miseensa yookiin qondaala dhaabaa tokko hojii dandeettii isaa madaalu irratti bobbaasuun ramaduu jedha. Jecha biraatiin ramaduun hojii fi hojjetaa walitti fiduudha. Ramaduun kaadhimuu, barsiisuu, leenjisuu, filuu yookiin calaluu, gamaaggamuu fi guddisuu dabalata. 4. Qajeelchuu Directing. Qajeelchuun waan hojjetamu hordofuu fi to'achuu jechuudha. Miseensotaa fi qondaalota hojii irratti ramadaman onnachiisuu fi hamilee jajjabeessuun qajeelchuudha. Miseensotaa fi qondaaltota hojii irratti ramadamanii fi bobbaafaman qunnamuu fi qajeelfama barbaachisu kennuun hojii hooggansaa keessaa kan duraati. 5. To'achuu Controlling. To'achuun karooraa fi hojiin tilmaamamee hojiirra ooluu fi raawwatamuu hordofuudha. Hojiin xalayaa irratti karoorfamee lafarratti bu'aa qabatamaa argamsiisu to'achuu gaafata. Karoorri yoo hojii irra ooluu hanqate maaliif akka hanqate to'annoo barbaachisaadha. Miseensotaa fi qondaalonni hojii irratti ramadaman yeroo karoorfame keessatti raawwachuu isaanii tikaa fi tooyuu gaafata. 6. Qunnamtii Communication. Qunnamtiin tarsiimoo mataa isaa danda'e qabaachuu qaba. Hojii qunnamtii keessatti milkiin fulla'uuf gaafilee armaan gadii irratti qophaa'uu fi deebisuu gaafata. 6.1 Akeekni qunnamtii maali? 6.2 Eenyuun qunnamna? 6.3 Ergaa yookiin dhaamsa akkamii dabarsina? 6.4 Meeshaa qunnamtii akkamitti gargaaramna? 6.5 Yoom qunnamna? 6.6 Qunnamtii keessatti qaama kamtu abbummaa fudhata fi kan kana fakkaatan. Ammajjii 25 bara 2026 barreessan Jaal Karoorsaa Bosonaa, qindeessituun Duniyaa Oromoo.